Isa kana mallatteessee isaaniif kenna ati bashannantuun garuu amiinaan fayyine tiima gabaasan naaf agarta kafaltiin gabasin kafalamaa kafaltiin achi kafalamee hirga'u warri suuraa kaastan suuraa kaasuudhaan qophaa'aa jidduudhaan ammoo kitaaba jalqabaa doolaara 2,000 dubartoonni sikkoo mandoo fudhatanii jiru osoo an gatii isaa hin himanneedha. Ulfaadha kota. Hamile surah Al-Ikhlas guyya sedekah Malaysia guyya ala garis jinnis firris ittijawwal takawamu kan hinafi kamu kara gobolo ajurura guyya ikide wa kawi hamile gudana dolar malaman cuma toda siko mado hamile bakkate saniti debiya ulfana Ori gamas itu sama apa ini? Yes, gamas dulu. Alright, thank you. Ulfatan kalau coba, bakalan new deba kita malam makan deba. Kita malam macam guru ustaz. Ayo, ambas, ero, jadi, ini tu compete gunar. Jual toda si komando tin, ini ka compete gur. Abang karengas, yo abang business akan kanile, buya karabi. Karena boda warna hatta wakan sponsor horan anis waktu jalan kaba hujat media ni yang di Facebook saja. Business asal nak kocak dan kada toko ulah desa dan nak sini anis. Anis sa business agak ni anak abis. Anis sa boda agak ni anak abis. Wada kalau it's not easy. Winter kada desa ni I don't care. We will advertise your business very well. Akka orang meratut akan diambil itu. Okay, kerana apa? Garai nama apa? Garai yang kajum. Garai nama apa? Kita apa yang gabu? Dolar kumalaman, dolar bertolak si komando dah tadi ru. Nama apa? Alright, yo ini sudah jerai. Anak tu lagi tinggal tadi mana tak? Garu nama itu argun cina. Man, anda tu masih tak argun? Isi kanan depan. Nama tu kisah cina. Amma kan mati na narga tokko nama ija kamera kiya nadir dolar ero jitu dubartoonni fudhatan ka qarree wal hojira dila mo kan fi wal fudhatan dolar kun laban dubartoonni si komando anaf qala isa da record ina tu fudhatan kan jette so it will be a record for dubartoonni si komando ero gare brajna. Alright, dari berajur. Okay. Isan kan calu. Isan ini dah dia mujra. Dolar aku malam. Jadi kita sudah buat. Kita kisah kita beri dia makin dia bukan nak berbeza. Alright, enjoy. Kuma impassion ini kita makan ada tu rasa kami. Yes, achieve okay bro. Mulai so ini rakas bro. Jawata. Akana $1,500. Kuma impassionin. Mana akan kita ni bukan tu berzeki. Madison, Wisconsin! Minnesota! Madison, Wisconsin! Come on, Nipashanin! Come on! Hamile Kanavi! Come on, Hamile! Malaki Kesa is in Nukuba, Minnesota. Harkaka Uyunam Negir Rabarchara. This is the first time when we come back together. Alright? Kitabli, Lambafada, Madison, Wisconsin, Donara, Kumatoko, Nipashanin. Surah wali kasa nabi surah kasa surah isa bidana kekenda mergi kana kuno lala dolar surah kasa ni surah wali security na surah kasa dan negara thank you surah isa funa tamira kot surah kay funa tamira at gaman kapon kuno cameraman ni cameraman sa randa kot jawar rafna do gaman ang kay akana kuno lala dolar ako madoko ipashani o police kenda come on Madison, Wisconsin, Minnesota, you too! South Dakota, North Dakota, Shakin Nuvega, Wisconsin, Puranda, Chicago, Leos, and Bebu, Dollar of Moto, Bushani, Punatera, how many men have to come to Wisconsin, go to the family. Thank you so much. Come on, we'll fun.
jiran horii gud nama seenaa ta'e. Jaasuudhaan maaltu jira? Kabiraa jira? Arwaay ol nagaragalchina kaa booda akka ol deemutti hin beekan. Jaasuudhaan doolaara 500,000 kanarraa rikardiinatu fudhatee kamaalii fi dubartoota sikkoo baddoo jidduudhatu ta'an akka jedhu. Jidduu jara lamaanii 600,000, 700,000, 800,000, 1,999 rikardii dubartoota sikkoo baddoo osoo fudhannee naf baasee kitaaba seena qabeessa kana dhaala hubadhaa. Hayyoonni keenya warri qabsoo Oromoo keessatti turan seenaa isaanii ofoo barreessin dachii kanarraa deeman. Seenaa wal akkaallee ta'u namni yeroo jalqabaatiif dargaggeessa lafaa dhufaan seenaa akkanaa barreesse Jawaar Mohaammed qofaan. Kanaan ala kitaaba Jawaarii miti kabiyyaa bar kaadireedhaan humnaan gurguranii kun fedhii keessaniinuu akkana bitti rakkam namatti tola. Mee yeroo tokko haamilee dubartoota komandootiif kamaalii irra deemee akka chaap akkas itti aansina hayyee galisiif. Kuni garuu gallisti. Kitaaba gatii kanaa gadi bu'ee gurguran. Gatii kanaa gadi hin bu'u. Namni 20 as baatanii gatii the list price stage kanarraa suuraa Jawaar wajjin argachuudhaaf akkamma daqiiqaa barbaade fudhatanii doolaara xiqqaan jedhu gatiin inni dhumamu asirratti ittiin uruun an barbaadu doolaara 1,000. Doolaara 1,000 kitaaba kana seenaa kana ol kaaya dhalaa dhalatti dabarsa. Ilmaaf akka irraa baratan godha, dhaloonni boruu irraa baratan godha. Warri jettan doolaara 1,000. Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indagenya sagale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah guru dem. Don't worry. Fundraising ki masjid se guru. Ishodaatina kum dibbani negi. Ani sila gaafillee qaba. Ani masjiida yoo isinii guure jannata seentan jedhin guru. Amma Jawaar yoo jirani jannata seenuu barbaadde jedhin guru akka jedhin. Kanaafuu Jawaar Muhammad jannata sana. Amin jettani. Akkas wali qabnee amnatti jannata isa waliin qabu. Yoo asii baanu milkiin haa baanu. Warra bijaalatu waa dubbachiisu, warra bijaalatu waa jajjiisu. Jawaar diddaa gabrummaa uummata Oromoo akkasuma akkasii miti. Kitaabni humbar rakkoo ta'e, qooqaa ta'e waan nuti keessa jiru. Jawaar wajjin walii galuu mirga qabda. Garuu immoo ajjechaa fi saamichaa fi hidhaa fi buqqiinsa ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruun mirga tokkollee diduudhaaf hin qabdan. Kana beektanii? Akkasuma akkasii miti. Jawaar waliin dhuunfaadhaan walii galuu mirga guutuu qabdan. Garuu wantoota inni jechaa jiru yeroo ammaa kana keessatti saamichi Oromoo irraa dhaabbatu, saamichi uummata Itoophiyaa irraa dhaabbatu, sabaa sabummoota irraa dhaabbatu, ajjechaan haa dhaabbatu, kijibni haa dhaabbatu, soomni haa dhaabbatu. Kana jechaa jira. Kana rabbii kana bira dhaabbatu, of bira dhaabbatu. Jawaar bira dhaabbatu, of bira dhaabbatu. Naggada mataa isaatii miti kan oofaa jiru. Bilisa baasaa sabaati, diddaa gabrummaati. Wanni inni dubbachaa jiru kanaaf nama tokko maallaqa guddaan eegala. Doolaara 1,000 sagalee uummata sagalee hin kenneef sagalee hin kenneef. Kitaabni biraan inni kitaaboo shaneen sagalee uummata hin kenneef sagalee haala. Bargaazaan isaa hedduun himaa ture ajjechaa deemaa Itoophiyaa keessatti. Mormi deemaa jiru garuu sagalee haala Jawaar dila angaa amata jajjabeessanii itti deemaa ture yoo inni dhufne akkanatti. Dhugaa walitti rabbi keessa jaalatu. Rabbi umrii isaa fayyaa baratama. Isin as walitti qabamtan osoo duraan jirtan osoo gartan biyyattii keessatti kan miidhaginaa. Uummanni biyya keenya dhagaa bobbee nagaa garuu dhiyaatamuuf namni kun akka jedha akkanneen jira. Masjiida keessa jiru takbiir taanee takbiir. Maal sodaatan takbiir. Nama namootaatiin barbaada. Amaan of leencoon $2,200.
Naa ulfaadha, naa wayyooma, gammachuun naa jiraadha, milkiin naa jiraadha. Nama lammataan naa dhufeessa. Naa gaafadhu isaas. Kuma tokkome maqaa sana laati. Maqaa sana kan nahan. Lata jirta. Mee lata isa jirta. Maqaa sana hin fidanii bira sana. Lataan annin jira. Ajjechaan dhaabbatuu qaba. Tokkummaan uummata Oromoo milkaa'uu qaba. Diinaafuu walii galuu dandeenye nuti walii galuu danda'uu qabnaa jechuun jira. Lataanis kun takka. Obboleessi keenya maqaa jira. Maqaan isaa maqaa sana lataan kun nuti. Lataan obsa. Kamil maqaa sana ni isa sana. Rashid dolar kuma takon. Hamili na handa mana hamili jiru. Lata dolar kuma takon hamili na handa. Jana toma. Absa men makasih dia nama qabsaadha nama laayivii irratti seetuu beektanii nama qabsoo kana keessatti yeroo baay'ee bakka hedduutti beektanii Maammee Kaayiroo yookaan Muhammad Yusuf qarshii 1,000 kitaaba ni fudhata jechaa jira. Gara lakkootti warri Minisoota iddoo biraa irraa asirratti dhufanii fudhataa jiran warri Minisoota maal cabsistan? Muhammad Yusuf ulfaadhu galatoomi barhaa siyaaf umurii fayyaa umurii marargan dubartiin takka achi kitaaba ol qabaa jirti. Kuma takkee jechuun yeroo keessa si dabarse. Ulfaadha. Haasuma jawaarra ta'uu barbaadu? Yes. Mee harka baasaa. Akkas taanaan dafaatii kitaaba kana nan fudhaa. Mee warri kaameraa xiqqoo kaameraa keessa gara hawaasa kanaa nagargalchaa gaafii tokko hawaasa kanaaf qaba. Jirtu Minisoota. Wisconsin maal san garuu 500,000 nama hedduu nurra deeme akka taanu beekuuf hijjiti jajjabaa hedduu nu agarti. Mee hundumti keessanuu waa arguu barbaada. Diinaafis firaafis. Dhagageettu warri kitaaba warra miidiyaan keessan hawaasa kanatti achaa garagalu hundi keessanuu. Warroonni kitaaba hin gaabbuu bittanii harkaa qabdan fuula isaa as garagalchaatii mee wal qaba wal fuudhaamee kitaaba kana. Piira ol fuudhaame ol fuudhaa namni hundi keessanuu kitaaba kana. Ol fuudhaa akkasitti. Eegoo akkasumatti qaba warri kaameraa ragaa kana firaafis diinaafis abbaa eenyutufuyyuu manni kitaabni kuni mana hunda galaa jira jechuudha. All right. Beautiful. I know that. Worry about any order for the kitab also in a generation. Kumarat kamal kumasa dan kanisa di bawah itu tidak kita. Kalau kita jual orang lain kita berada. Aye, dolara kumal Ustaz Nasir. Yang berjadi ada Ustaz Nasir asal dari Muslim. Asal jawari kaki bodi nak jual dan perlu. Ada betul betul Muslim. Yes. Yusuf. Mami, anak-anak menjadi apa yang agar tadi ini Atlanta Ibrahim Muhammad Yusuf